Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitootessa 26 bara 2015 akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffatoota qophii sagalee qeerroo. Tamsaasa keenya guyyaa har'aa eegallee jirra. Akkuma barame dursa oduulee har'aaf jenne isin dhageessifna. Itti aansuun cooma mana ormaa irraa raafuu haadha ofii wayya kan jedhus ibsa qeerroo bilisummaa irraa bahe qabna. Walleelee warraaqsaa affeeramtaniin bohaaraa qophiilee keenya waliin akka turtan hawwii keenya. Qophii waliin an Rabbirraa dhufeeraati. Amma hangafoota oduu isin dhageessisna. Barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa bara 2014 gootota barattoota fincila diddaa gabrummaa irratti wareegaman gaddaan yaadatan. Godina Wallaggaa aanaa eebantutti wayyaanonni maaliif miidiyaalee alaa waliin gaaffiif deebii gootan jechuun tajaajila humna ibsaa bishaanii fi neetwoorkii irraa kutan. Barattoonni Wallaggaa Yuunivarsiitii 3 humna tika wayyaaneen qabamanii achi buuteen isaanii dhabame. Oppiidiyoon uummanni dirqamaan ayyaana ishee akka ayyaaneffatan taasisaa jirti. Wayyaaneen Eertiraa irratti waraana banuuf qophii gochaa jirti. Humni waraana ishee ammoo biyya ormaa seennee hin waraannu jechuun isaanii dhagahame. Kan jedhu hangafoota oduuti. Babal'oo maduuf jaal hariiroo jorgoo. Barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa barana eebbifamanii fi hundi isaanii gootota barattoota qeerroo bara dabre bara 2014 sababa maaster pilaanii Finfinnee fi mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabajsiisuu irratti rasaasa mootummaa abbaa irree wayyaaneen lubbuun isaanii dabarte huccuu gaddaa uffachuun yaadatanii ooluu maddeen sagalee qeerroo gabaasaniiru. Akka gabaasa maddeen kanaatti barattoonni qeerroleen kun magaalaa Jimmaa keessa marsuun dhaadannoo wayyaanee balaaleffatuu fi warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan dhageessisaa turaniiru. Mooraa Yuunivarsiitii keessatti bifuma wal fakkaatuun bakka saayinsii fi teekinooloojii irraa ka'uun hanga main kaampaasiitti huccuu gaddaa uffachuun magaalaarra marsaa oolaniiru. Keessattuu barattoonni barana eebbifaman barattoota mooraatti hafanii fi uummata walitti qabuun akka jedhanitti hangamillee eebbifamnee gara qeetti deebinullee mootummaa abbaa irree bututee kufuuf raafamaa jiru gadi dhaabanii umrii itti gochuuf holola dibbee sobaa ergamtuu wayyaanii Oppiidiyoon afuufaa jirtuun otoo hin burjaaja'in qabsoosaa daran tarkaanfachiisutu malaaf jechuun hanga walabummaa Oromiyaatti bakka jiran ta'anii akka bilisummaa uummata isaanii falman irbuu isaanii haaromsaniiru. Gama biraatiin barattoonni hundi nageenya sobaan golgame kana keessatti akka filmaata irratti hin hirmaanne waliif dhaamaniiru. Haala kanaan barattoonni ayyaana Oppiidiyoo kana wajjin kabajan mooraa yuunivarsiitiilee hunda keessaa dhabamuun ifa ta'eera. Oduu biraatiin ammoo wayyaaneen uummanni godina Wallaggaa aanaa eebantuu magaalaa Qeelloo gamtaan fincila diddaa gabrummaa nurratti kaaseera jechuun humna ibsaa bishaanii fi neetwoorkii irraa kutuun adabuun saaxilame. Akka gabaasaa sagalee qeerroo naannawa kanaatti uummatni aanaa eebantuu mootummaa wayyaanee balaaleffachuun miidiyaalee biyya alaa kanneen dhimma Oromoo irratti hojjetaniif ibsa waan kennaniif akka ta'es eerameera. Jaarraa 21ffaa kana keessa wayita moototiin odeessa garagaraa uummata isaaniif argamsiisuuf carraaqanii keessatti wayyaanonni Oromoo fi odeessa walirraa kutuuf hojjechuun isaanii hanga diinummaa isaanii agarsiisaa jedhu beektonni Oromoo. Goototni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa 3 humna tikaa wayyaaneen qabamanii bakka buuteen isaanii wallaalamuu qeerroon gabaase. Barataa ispoort saayinsii waggaa 3ffaa kan ta'e Dastaa Moosisaa Fufaa wayita gannaa fincila diddaa gabrummaa qabsiiftan sababa jedhuun reebichaan waltajjii irraa butame gurra lamaanii fi afaan isaa keessaa dhiigni yaa'ee dhaabbachuu dinnaan hospitaala Xiqur Ambassaatti yaalamaa ture. Barataa haayidrolikii waggaa 4ffaa kan ta'e Lammii Gonfaa Fulleessaa waggaa darbee fincila diddaa gabrummaa eebila 2014 ka'een qabamee maa'ikalaawii keessatti nama toorchi ta'aa ture keessaa tokko yeroo ta'u barataan maqaan isaa Mootii jedhamu humna tikaa TPLF harkatti reebamaa erga ture baatii onkolleessaa 2014 keessa du'e jedhanii bakkeetti gatanii booda mana yaalaatti erga geessanii bayyanatee ture. Ammas fincila diddaa gabrummaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti ta'een humna federaalaan erga qabamee bakka buuteen isaa wallaalamee jira. Oppiidiyoon bakkoota garagaraatti uummanni dirqamaan akka ayyaana ishee kabaju gochaa jirti.
uummanni waamicha isaanii didus dirqiin hojii isaanii akka hin deemne dhorkuun oofanii bobbaasaa jiran irra ga'ameera. Dhumarratti mootummaa wayyaanee biyya Eritiriyaa waraanuuf qophii gochaa akka jirtu hubatame. Haa ta'uyyuu malee waraanni biyyattii nuti biyya namaa seennee hin lollu jechuun didaa jiraachuun addaateera. Oduun keenya har'aa akkanuma qophiilee hafan waliin turtii dansaa. Mana ormaa irra raafuu haadha ofii wayya ibsa qeerroo bilisummaa irraa ba'e. Uummanni Oromoo guyyaa gaafa garbummaa jalatti kufee kaasee diina isa gabroomseef jilbeeffatee hin beeku. Kallattii fi alkallattiidhaan diina isaa ofirraa qolachaa hanga yoonaa ga'e. Moototiin Habashaa dhufaa darbaa uummanni Oromoo ciqilee isaanii jalatti akka kufee hafuuf shira hin wiixiniin hin jiru. Kanas ta'u sirna cunqursaa meeshaa waraanaa hanga hin qabne hidhatee jiru Oromoon harkaan lolaa mirga isaa tikfataa har'a ga'e. Har'as mootummaan wayyaanee gaafa aangoo qabateen eegalee kufamuu meeshaa ittiin Oromoo doorsisu irratti dabalee afaan sabichaan kan uummata dogoggorsu dhaaba ofiisaa akka fedhetti ajajuu fi kan walabummaa hin qabne ijaaruun OPDO jedhee itti fayyadamaa jira. Dhaabuma kana keessattis kanneen uummata Oromoof naatoo qaban gara dabarsuu fi biyyaa ari'uu kan uummataaf falman hidhuu fi hojii irraa gaggeessuu irratti hojjetaa umurii aangoo isaa dheereffataa dhufe. Kunis isa baasuu dinnaan yeroo Oromoon fincila diddaa garbummaa ifatti finiinee aangoo wayyaaneetti xumura godhachuuf yeroo muraasatti galchee jiru kana keessatti haalli uummata Oromoo isa sodaachisee jiru kana keessatti Oromoonni haalli fincila diddaa garbummaa fi dammaqinsi uummata Oromoo hin galliinii fi Oromoon akka qabsaa'aa hin qabnetti ala irraa galee sochii warraaqsa bilisummaa hooggana jechuun afaan faajjii hawaasa keessatti uumuun wayyaanee waliin karaa nagaa fi heera EPRDF'n qabsoofna kan jedhan gochaan kana fakkaatu uummata Oromoo irratti hojjeta malee qooda qabsoo Oromoof gabbisuuf akka hin deemne waliigalatti sabni Oromiyaa akka beeku dursanii hubachuun barbaachisaadha. Keessattuu qabsoo qeerroon bilisummaa Oromiyaa keessatti diina waliin wal'aansoo gaggeessaa jiruuf qooda tokko illee akka hin qabnee fi gochaa kanas qeerroon dursee hubachuun ilaalcha qabsoon biyya keessaa akka hin jirre akka shagaxa daldalaatti alaa galchina jedhu akka of keessaa haqan gadi jabeessinee dhaammata mul'ata roga dhabe bobaa diinaa jalaan bilisummaa akka kennaatti fudhanna yaada jedhu kana irraa akka of qusattanis gadi jabeessinee hubachiifna. Qeerroon bilisummaa Oromoo diina qawwee baatee gurri isaa of tuulummaan guutee diddaa uummataa dura dhaabbatee guyyaa saafaa ilmaan Oromoo jaarsaa fi jaartii daa'imaa fi dargaggoo osoo hin jedhiin itti dhukaasee fedhu ajjeesaa fedhus hidhaa kaanis biyya ari'aa jiru dura gootummaan dhaabbataa wareega kaffalaa jira. Haala kana keessatti yaadaa fi ilaalcha gamtaa Oromootaa diigu kamiinuu akka hin keessummeessine dursanii beekuun qajeelaadha. Kanaaf waan uummanni Oromoo beekuu qabu qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo gaggeessaa jiru keessatti walabummaa fi bilisummaa Oromiyaaf wareega kamuu kaffalee qabsaa'aa kan jiru ta'uu mirkaneessaa qabsaa'ooti Oromoo barattoota, hojjettoota, qonnaan bultoota, daldaltoota, hojii maleeyyii fi sabboontota caasaa mootummaa kamiinuu keessaa qabnu qabannee fincila diddaa garbummaa guutuu biyyaaf karaa nagaa biyya keenya deeffachuuf qabsaa'aa jirru keessatti akeeka kaayyoo kaanee fi waliin kan wal faallessuu fi mormu ajandaa qabatee dhaaba siyaasaa bobba'u hunda dura akka dhaabbannu ejjennoo keenyaan ibsina. Mootummaan wayyaanee waggoota 24 darban keessatti karaa nagaa fi dimokiraasiin uummanni mirga gaafateef deebiin ajjeesuu fi hidhuu qofaa malee gurra waa'ee karaa nagaa mirga gaafachuu ittiin dhaga'u hin qabu. Muuxannoo siyaasaa uummanni Oromoo waggoota hanga kanaa qabu xiqqeessuun barruu wayyaanotaa irraan bilisummaa arraabna jedhanii ofis ta'e saba Oromoo goyyomsuu yaaluun dogoggora siyaasaa waan ta'eef sabni keenya kana hubatee qabsoo abbaa biyyummaa akka finiinsu kanuma waliin waamicha goona. Mana ormaa irra raafuu haadha ofii wayya ibsa qeerroo bilisummaa irraa ba'e. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa. Ajaiba kanto kamini medisa kurajida nama iba Kenya kamini medisa isi obsi jade namni na sosoba sosobi marbasa wangara kodab nama pambodisa imboi nanje tu itu nabosisa
Isi nama natu sharafisa Namni nama tae marka nama la rupaye nakanesa kanap nabosika sagayada bulle akamitin hosu Upeya ijako Otuma bapotu sirajamu kate Wambaye donaki Malo malang koda sire bilate Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya har'aa irraa hubannoo akka argattan ni abdanna. Qophiilee har'aaf jenne kanumaan raawwata. Qophii itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Horaa bulaa injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.